Shakilaan meerree buka jalan si jedhan godhanii mimmiidhaan nu gaafadhaa. Eenyummaa jedhan goonee eeshi. Hawaasni mimmiidhaan anaa gaafatu. Maal jetta kana? Bittaa bittaas. Ani entin albalam. Hawaasni dinasu hawaasni albalam. Bittaa bitaa. Oh, sorry. Eeshi. Kotanya ada shakilan baik juga. Lazim. No habis. Así live aja rencana atau kolada. Itu oke. Mami jauh kali. Siamo segnando. Baby. Aku udah minta aku nembok. Ada deh. Udah. Marah katanya ada ibu bebek apa kan? Wah, mi jolle. Malu kotanya ada. Taksi kan. Itu pura punya tuh sih jadi. Ada di. Zebi. Yes.
gushina ana nyaatu sina gusha kotta mi fatikezelle maro sinin jira bode wakiya de kana mobile jala mulla doru kotta mi sina gusha esa ni la kuna slala bakka kessa berkon shakla ya malam betu mati sela abidda jala godani na mafidunna sayna tena kani nu fidan baron kunar kita ni shakla ada mare tepsi me yarate kandorare yarata kota asitti kalame yaada foon kun asitti kalame jechuudha kee kana sangaa binnee asitti kalle jechuudha gaafa mana kiyya eebbisiisu sakkanatti eebbisiisanii gale ani illee sirbaa miti ka faarfannaan banaa gaafa mana koolutanii lagi waraabime si keenyaan maate isuma mara kajeru ara bakke anan da fare namni mukana manna na yeru lagi wara binamni brawut namni wara bara wa namni rakalle naman kawata si TikTok irra jara agartani beektu jagara agartani beektu salas sinjala nama mujare tu manu wajjin deema agartani shaming kamsi sar gitari sinjala nama mohonu mujare jaalala keenya qabe fakkaata kanaafu ato ati didde darbachu nyaanee dhunne quufne amma bakka shaklaa keenyas kanatti gashine waasee keenyas fidne namata kana fudhadheen galay wana gana betan naga dagar fudhadheen galan kala dui beekan jira jarra ka golfani bas na kana fakkaata oolmaan keenya irraa sinaa eebbisu waan amma kana obsaanu dhaggeeffattanii waca kana keessatti thank you guddaa qella soomaashi waan nuti dunne immoo kun argitanii ispraayitii dunne foon kun immoo manatti asitti qalame jechuudha mana eebbisama waan ta'eef akkasin hin dabarre gurmuudhaan ijaaranii manni kun mana eebbaa eebbisiisanii kireessanii jiru jechuudha reef kireessan mana fooniitti gurmuudhaan ijaaranii nama 807 meeqasin namni itti dabalamuu barbaadan illee ammallee maamila barbaadaa runatti fakkaate dabalamuu dandeessu atillee lamma barbaade dabalamuu dandeessa haala isaa immoo keessaa karaa keessaa nu gaafachuu dandeessu
Miseensa ta'uu kan barbaadu cooma nyaachuu bichaa osoo hin ta'in hojjechuu kan dhufu hin barbaadu. Har'a bichaa nyaattan waggaa meeqa qusattan birrii kana? Waggaa 4 ta'e miti? Waggaa 4. Amso sooreshii sirba gadhiisaniiru Waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa ta'a. Eebbifamaa isin jaalannaa mee kanaan immoo fataadhaa isin waldhabnee turre. Nyaatuma kanallee ilaalatti bashannanaa. Sagalee yoo isin dabbare dhiifama guddaa ishee obboleewwan kiyya.